bara baranaa kana midhaanis kan irraa gurgurannu hir'isnee Uthman ibn Affan yeroo tokko Madiinaa beelli galee jennaani gaala akkanatti tarreesseet mi'a fe'ee biyya biraatii fide. Biyya biraatii fidee naggaadeen immoo itti fiddee itti yaatee bakka namni hundi bu'aarra beelli bu'ee jira waan ta'eedhaaf bara kana gaa namni inuma jira bara hunda keessattuu wanti namni waan akkanaa godhu kuni yeroo kanatti yaanii jennaani meeqa naa kennitu naan kanan isinii kenne kana caalaa argadheen jireedha. Kana caalaa utuu jedhu naggaadee magaalaa kana keessa jiru namummaan gatii kana sii kennu hin jiru ennaan naa kennamee jira eenyu sii kennaan rabbi naa kennee jira jedheeni mi'a fe'ee fide sana guutuu isaa sadaqaa kenne jechuudha. Sigale gaala dhibbaa olitti fe'amee dhufe kana ummata hiyyeeyyii yookaan immoo beelee Madiinaa keessa jiru kanaaf guutuu isaaniitiif kenne. Fakkii akkanaa kana yeroo ammaa kanatti kan nuti hordofuu qabnu jechuudha. Kanaafuu Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam namni sinqiin qabu kan qabne haa yaadatu jedhan yeroo rakkinaa kana keessatti. Kanaafuu akkuma amma namoonni keenyas warri bilbilanus irratti xiyyeeffannoo godhaa jiran akka mootummaattis akka mana amantaattis akka hawaasaattis xiyyeeffannoo guddaa kan nuti irratti gochuu qabnu. Masjidni naannoo keenya yeroo ammaa kana eega salaanni hafee gara kwaaraantaayiniitti akkamitti jijjiiramee namni dhibee kanaan hamma ta'e tokko tajaajilamuu qabu. Hospitaalli hin gahu gaafa kana caalaa babal'ataa deema rabbi nurraa dhaabu. Garuu akkama biyya addunyaatti agarru istimeeshinii yookaan immoo tilmaama ogeewwan yaalaadhaan nuu kennan yoo dhageenyu lakkoofsa guddaadha. Manni yaalaa hin danda'u. Kanaafuu masaajidoonni keenya gara kanatti jijjiiramuun koreen masjidaa, imaaman masjidaa, sheekan, daa'iin ganda keessa jiran hundi isaaniitu ummata salaanni hafuu jechuun ibaadaan hafuu miti. Hojiin gaariin, hojiin khayriin hafuu miti. Yeroo biraa caalaayyuu itti fufuu qaba. Maal gochuudhaan ummata ganda keessa jiru qindeessanii midhaan walitti guuranii iddoo tokkotti kuusanii hiyyeeyyii naannoo isaanii jiru kanaaf hamma ta'e tokko yoo daakullee kennuu dadhaban jiraadhuma isaa kennaniillee kana irratti baay'ee isaa socho'uun barbaachisaadha. Turree jira. Naannoon hundi immoo aynata tokko qabu. Kan buna qabullee buna haa kennu. Kan horii qabullee horii kennu. Bunni sun gurguramee horiitti jijjiiramuun mala waan ta'eef. Horiin illee gurguramee qarshiitti jijjiiramee midhaan amma wanti xiyyeeffannoo guddaa itti godhamu har'a maali? Waan nyaatamu namni hin beela'inidha. Kooroonaa irraa nama baraaruu jennee beelaan immoo namni keenya gara biraatiin akka hin dhumne jechuudha. Akka kaleessaa quufee nyaatee buluu dhabuun hin mala. Quufee nyaatee ooluu dhabuun hin mala. Baay'een keenya salaafittuu kaleessumayyuu guyyaatti tokko caalaan nyaatu yookaan lama caalaan nyaatu. Yeroo ammaa kana keessatti immoo guyyaatti tokko nyaatee biddeena guutuu yookaan nyaatu taate walakkaa nyaatee yoo taate ruubii nyaatee lubbuudhuma isaa akka inni itti tursu gochuun kanarratti hundi keenyaa wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Galatooma hin gabaabsina marii keenya luba badhaasa carraadhumaa isinii kenna wallagaa jirraami. Nan nagaa tole. Haala akkanaa keessatti barnootii fi tajaajilli amantaa bifa kamiin itti fufuu qabaa jettu asumaaniin gaafii kanaan xumuraa ustaazillee kanumaan si gaafadha. Tole egaa gaafii obboleessa keenya ammaatti waan muraasa dabaluun barbaada. Yeroo ammaa kana keessa namni inni cimaan kooronaarraa vaayirasii kanarraa namoota keenya hambisuudhaaf jecha mootummaan tarkaanfii fudhateera. Manni amantaas tarkaanfii fudhateera. Namni manatti deebi'eera. Namni keenya qoonqoodhaan akka hin miidhamneef anis gama kootiin dhaamsina ni qabu. Abbootiin amantii isaa ta'anii namoonni amantaa qaban amantii hin qabnes haa ta'anii namni hundumtuu amma ol bukkee dhaabachuun yeroo itti nurraa barbaachisu. Gaafa duune olii boo'uun waan tokkollee maa'iin baasu. Kanaadhaafi alanuma kana amma qophiin nuyi gochuun nurra jiru yeroon keessa jiru yeroo soomanaati. Kanaadhaaf namoonni bakka jiran hundaatti maallaqa walitti buusuudhaan midhaan walitti buusuudhaan qophii akka godhaniif mootummaa bukkee akka dhaabbatan. Mootummaanis immoo gama kanaan tatamsa'ina dhukkuba kanaa ittisaa akkuma jiru waa'ee namoota warra manatti deebi'anii qoonqoodhaanis immoo akka isaan hin miidhamneef maal gochuutu nurra jira kan jedhu mootummaanis immoo gama isaatiin qophii barbaachisaa akka godhu dubbachuun barbaada. Keessumaa keessatti abbootiin mana kiristaanaa keessa jiran dureeyyiin abbootiin sooreyyiin kan isaan gochuu qaban wangeela Maatiyos boqonnaa 6:3 irratti galmee hin banne galmee bara baraa galmee jireenyaa irratti akka isinii qabamuuf obboleessa keessan isa dadhabaadhaaf hiraa kennaafi kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessatti caafamee waan jiruuf yeroon itti wal bukkee dhaabannuuf yeroon itti waan tolaa hojjennu waan qajeelinaa raawwannu waan gaarii yeroon itti hojjennu carraan nuyi amma qabnu yeroo kana kan jedhuun cimsee dabarsuu barbaada. Ittaansuudhaanii tajaajilli mana kiristaanaa keessatti godhamuu qabu abbootiin amantaa keenyaa kan isaan dabarsan dhaga'uutu nurra jira. Amma yeroo mana kiristaanaa dhannu alanumallee amma naannoo Finfinneetti
mana amantaa ortodoksii yeroon ilaalu fooyya'inni tokko tokko argamaa jiru jira. Gadi siqanii garuu gara naannootti gaafa laallu hubannoomti isaallee waan babal'ate natti waan hin fakkaanneef ni argina ni dhageenyas baay'ee eeggannoon isaa eeggatamaa hin jiru. Amma yeroo bilbilee gaafannu sirni akkuma kaleessa dheengaddaatti akka itti fufee jirutti kan nutti himamu. Kanaaf nama sodaachisa baay'ee. Amma kan ta'uun irra jiru akkuma sagaleen Waaqayyo nu ajaje akkuma abbootiin amantaa keenya gararraadhaa murtoo dabarsanii nu ajajan sanatti murtoo abbootii amantaa keenyaa sana kabajne abbootiin keenya sirna qulqulleessaa dhaabaa hin jedhamne sirni qulqulleessaa hin geggeeffamu garuu sirni qulqulleessaa yeroo geggeeffamu namoota shaniin geggeeffamaa isaan sirna sana ni raawwatu warri kaan garuu mana keessan turaatii kadhadhaa jedhame. Bataskaana nu dhowwoo attamittiin bataskaana nu dhowwuu namni waaqa jalaa baqatee eessatti ba'a kan jedhamu sun nu keessaa dhaabachuutu irra jira. Sababni isaa Waaqayyoo dhumatu yeroodhaaf dhokadhaa waan nuun jedheef Waaqayyoo dhumatu yeroodhaaf dhokadhaa jedhe waanta ta'eef sagalee Waaqayyoo keessaa caqasuun ni danda'ama. Matsaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 19 lakkoobsa 3 irratti yeroo laallu Eeliyaas inni bokkaa waaqaa gadi buuse. Inni bokkaa waaqaa akka roobneef loggomee qabe suni yeroo mootittiin Elzaabel isa ajjeesuudhaaf jettu lubbuu isaa baafachuudhaaf jedheeti foxxoqaa cabii lafaatti baqateedha. Abidda waaqaa buusee ajjeesisuu ni danda'a. Waaqa isaa kadhatee waan jaallate gochuu ni danda'a. Garuu du'a jalaa ooluuf foxxoqaa lafaatti cabii lafaatti dhaqee baqatee jedha. Achitti immoo Waaqayyo maal jette jennaan lubbuu koo baafachuufan iddoo kana dhufe jedheedha. Kanaaf yeroodhaaf amma Waaqayyo waan kana dabarsutti lubbuu keenya baafachuudhaaf abbootiin keenya kan isaan nuun jedhan sana eegnee mana keenya keessa turree yeroo sirni amantaadhaa achii geggeeffamu lafa jirrutti nu qaqqaba. Ajajaan dhibbaa sun maal jedhe asuma taa'ii sagalee keenyaa ergi mucaan koo manatti iyyuu hin fayyitiidha. Abbootiin keenya kan isaan bataskaana keessa dhaabatanii nuuf kadhatan lafa nuyi jirru sanatti nu qaqqaba. Yeroo kana eeguun akka nurra jiru. Yoommoo qurbaana qorrobuudhaaf seera amantii nuu kaa'ameen sirna tokko tokko raawwachuudhaaf dirqaman barbaadamna ta'e yoo gara mana kiristiyaanaa dhanne immoo akkuma ogeeyyiin jedhan akkuma abbootiin amantaa keenyaa murtoo dabarsan sana tarkaanfii nama guddaa lama gargar siquun akka nurra jiru xuxuqaarraa of eeguun akka nurra jiru harka keenya dhiqachuun akka nurra jiru kana waan abbootiin keenya dabarsan kun murtoo sirriidha. Murtoo fudhatamuu qabuudha. Murtoo kitaaba qulqulluudhaan deeggaramu waanta ta'eef kanarraallee of eeguun akka barbaachisu. Yaa'ii gurguddaa tokko tokko qopheessanii wangeelan barsiisa yeroo kanatti yoo nami jiraateedha bor nama kana geggeessuu kan dandeenyu. Namni kun bor nurkaa dhukkuba kanaan rakkinatti gallee jennaan manni kiristiyaanaallee rakkinatti galti. Maaliif tajaajiltoota mana kiristiyaanaadhaa miindaa isaanii kan danda'u uummata. Hojii achi keessatti hojjetamu kan hojjetu uummata. Uummanni kun hin jiru yoo ta'e nuyi tajaajiltoonni bor jiraachuu hin dandeenyu. Kanaadhaaf eenyuun hin hanqatu eenyuun jalaallee ba'uu hin danda'u. Nama guddaadha jedhee wanti kun hin dhiisu. Amma akka mana amantaa ortodoksiitti Oriental Church obboloota amantaadhaan wal fakkaannu 6 jiran keessaatii torbee darbe keessa qondaalli paappaasii tokko dhukkuba kanaan du'aniiru. Kana yeroo arginu maalin dhukkubni kun qeesii dhadheen dhiisu daaqunii dhadheen biraan deebi'u paappaasiidha jedhee biraan deebi'u. Kanaadhaaf hawaasni keenya amantoonni keenya adaraa keessan yoo jiraanne bor waan hundumaa hojjechuu dandeenya mana